Hawaasaa Aanaalee ollaa Godina Wallagga Lixaafi naannoo Beenishaangul Gumuz Godina Kaamaashii giddutti sirni araaraa aadaa geggeeffame. Hawaasaa Aanaalee ollaa Godina Wallagga Lixaa Aanaa Bojjii Birmajii fi naannoo Beenishaangul Gumuz Godina Kaamaashii Aanaa Kamashii sirna araaraa aadaa raawwachuun haala nageenya naannoo isaanii mirkaneessuu fi buqqaatoota qe'eetti deebisuun danda'amu irratti Aanaa Kamashii Ganda Dagubaatti mari'ataniiru. Oromoodhaaf yoon balleesse jedha hunda keessan. Oromoodhaaf yoon balleesse qorqondaan zarii kuwa balleessu hanga isinis mamma seenaa Oromoo Gumuz fi yoon balleesse harataana zarii kuwa haru. Sirna araaraa aadaa kanarratti geggeessitoonni gandaa aanaa fi godina raayyaa ittisa biyyaa guddoonnii fi abbootiin amantaa bakka bu'oonni hawaasa lamaanii fi qooda fudhattoonni biroo kan hirmaatan yommuu ta'u gocha badii finxaaleeyyii fi humnoonni badii lubbuu fi qabeenya namaarratti raawwataa turee fi jiru kan mormanii fi nageenya isaanii kabachiisuuf waadaa seenaniiru. Araarri kun baay'ee baay'eessaa kakuudhaan waliigaluun keenya tokkummaatti isaanis deebi'anii walii galatti Gumuzif Oromoo tokkummaa isaanii dhufuu isaanii baay'ee na gammachiisa jechuudha. Akka ajaa'ibsiisaa biyyaatti akka agarsiisa shimangileetti dasna jedha jechuudha. Deebi'uun isaanii baay'ee ittiin gammada. Ammas immoo akka qabaleetti simannee waan isaan dhabani kana yoo isaan deebi'an akka kootti gafannaa sababa seenaa waan isaan dhabani daboo isaan nu waammatan gargaarnee iddoo isaanii duritti deebi'anii akka isaan nagaan ta'an nan barbaada jechuudha. Araarri kun baay'ee garaa guddaseedhe baay'ee uummanni keenya yeroo akka ittiin walitti dhufee tokkummaan akka ittiin nama keenya gidduutti dhaabame kana baay'een garaan konaa ciise jechuudha. Baay'ee na gammachiise akka kootti baay'ee humnaa ol jechuudha. Gammachuu san dandeenye akka kootti warra duraanii akka bineensatti walii ilaallee jiniin yeroo har'a kan akka ittiin walitti dhufnu baay'ee na gammachiisan akka kootti jechuudha. Amma kana gaa iddoo qabu sababa ta'eef haala gargaarsaa isaan nu godhan wanta isaan ifirratee wal gargaarree yoo daboo ta'es yoo qodaa ta'es wal gargaarree daboo kana akkaataatti danda'amanii waliin geggeessinee isaan gargaaruu qabna jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf yeroo guddaa bara dheeraa keessa Gumuzii fi Oromoon walumaan turanii taatee ta'e irratti bara 2011 kaasee jara kana gidduutti waan hin beekamneen walitti bu'iinsi isa dhufe beekumsaa isa ta'u wallaalinaanii waan hin taane ta'ee lubbuun nama baay'ee darbee qabeenyi isaa saamamee iddoo lamaaniyyuu ammana kan hin jedhamne rakkinni yeroo dhufu inni gara ollaatti baqatee buqqa'ee gara ollaatti inni ollaa isaatiitti baqate immoo gara Kamashiitti kan baqatee jira gara aanaa Birmajiittis kan baqatee jira. Isa kanatti yeroo dheeraadhaaf yaadamee har'a namooti kun kaleessa of danda'u kaleessa sooreyyii turanii har'a immoo deebi'anii tamasaachii ta'anii yookaan immoo kadhattu harkaa gara afaaniitti waan butan dhabanii rakkataa turan. Naasa kana ilaaluudhaan maal wayyasa jedhuun jaarsoliin biyyaa akka jaarsolii biyyaatti waliin mari'annee akka aanaa keenyaatti jara kana walitti fiduu wayyaa isa jedhuun iddoo garaagaraatti dirjitii garaagaraa keessatti nu afeeranii yaada garaagaraa kaasaa turre. Inni kun har'a yeroo kanatti gimbiittis haa ta'u najjoottis leenjii akkasii furannee akkatti wal finnu beekna turre. Egaa yeroo masaa waaqayyo eegennaan kun guyyaa har'aa kakuudhaan akka isaa walitti deebi'aniif yaada akkasii uumnee dhufne karaa keenya warri buqqa'an buqqaatoti nu duukaa dhufan jiru. Asiis immoo namooti daangaarraa gara garanaatti Kamashiitti buqqa'an jiru. Kana lamaan wal simsiisuudhaaf attamitti deebinee jireenya isaanii isa duriitti deebi'an qabeenya isaanii isa duriitti deebi'an isa jedhuun sirna abbaa gadaatiin kakuu godhamee isa wal fakkeessan utuu hin ta'in kakuudhaan jarri kun lammaffaa akka walitti hin deebine dhiigii karaa lamaaniinuu dhiigii dhangala'ee walii kakatanii akka waliin Gumuz akka Oromoon ajjeemne Oromoon akka Gumuzii hin ajjeemne akka hin buqqaafne isa jedhuun waadaa akkasiitiin
finneerraa jechuudha. Aanaalee ollaa godina Wallagga Lixaafi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii waldaangeessan gidduutti yeroo ammaa nageenyi waaraan kan dhufe yommuu ta'u nageenya waaraa dhufe tikfachuun hariiroon hawaas dinagdee isaanii akka cimsuu danda'amuu fi sababa rakkoo nageenyaa lammiileen qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an deebisuun danda'amu irratti mari'achuuf yaadamee waltajjii qophaa'e ta'uu itti gaafatamaan waajjira qindeessaa nageenyaa fi misooma waliinii mootummaa naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuzii fi Gambeellaa obbo Firoomsaa Salamoon kan himan. Oromoon Gumuzii wajjin obbolummaansaa, tokkummaansaa, jaalallisaa kanaan dura qabu sun keessumaa gidduu lamaan keessanitti moolaamsha'ee kan jiru kana akkam goonee jabeessuu dandeenya. Tokkummaan keessan kun akkamittiin deebi'uu danda'a. Wal ajjeesuu, wal buqqisuun, wal balaaleffachuun gosaan, amantaadhaan, bifaan wal qoqqooduu sun hafee tokkummaan jedhamu sun akkamitti dhufuu danda'a kan jedhamu maal gooniti kan jedhamu ofirra guddaatti sagantaan kun kan qophaa'uuf maleef. Ammas ergaa guddaan isinii dabarsuu barbaadu waa'ee nagaa keessumaa abbootiin waan kaleessa dabarsan dargaggoo keessanitti himaa. Seenaa waliin jireenya kaleessa waan gaarii waliin qabdan tokko lamaan taati aniif Gumuz akkas turre Oromoof Gumuz akkas walii ture jedhaati ijoolleetti habaratanii kana gochaan jiru waan ta'eef kan dargaggoon keenya rakkoodhaaf hiiku. Bakka bu'aa bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina Wallagga Lixaa obbo Malkaamuu Tujubaa gama isaaniitiin uummanni lamaan kakaa nagaa jaalalaa fi tokkummaa fiduuf raawwatame kabajuun tokkummaa isaanii mirkaneessuu akka qabanii fi kanneen nageenya hawaasaa booressuuf socho'an saaxiluu akka qaban dhaamaniiru. Isa akka uummataa gooneerra akka uummata Oromoof akka uummata Beenishaangulitti maal gooneerra uummata Gumuzitti araaramneerra. Akka nama dhuunfaa immoo siintu jira. Isa dhuunfaa immoo siin araarsaa. Oromoon guma araarsuuf aadaa qaba. Gumuz guma araarsuuf aadaa qaba. Carqii adiidhaan harka dhiigaan wal qabne. Kana booda dhiigi hin jiru. Kana booda ol buqqisuun hin jiru. Kana booda ol ajjeesuun hin jiru. Warra hamaa godhan immoo isin heeruu kenna. Warra uummata kana diiguudhaaf ka'an irratti karoorfannee isaaniin funaannee adaba seeraa jala galchuudha. Lammaffaa namoota buqqaanii jiran kana maasii isaanii qabeenya isaanii barbaannu daa'ima isaanii barbaannu isa sirreessinee iddootti deebisnee nagaa buusu. Nageenya immoo uummatatu mirkaneeffata. Itti aanaa bulchaa godina Kaamaashii obbo Ittaanaa Quujaa sirna araaraa aadaa Oromoo fi Gumuz qabu walitti dhufeenyaa fi tokkummaa sabaa fi sablammoota gidduu jiru kan cimsudha jedhanii raayyaa ittisa biyyaa nageenya lammiilee eeguuf hawaasa wajjin qindaa'ee hojii hojjechaa jiru kan isa galateeffachiisu ta'uu himaniiru. ባህላዊ በሆነ መልኩ ሰው ማስታረቅ የገዳ ስርዓቱ በጣም የተሻለ ነው። ወደዚህ ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝም ስንመጣ አሁን በጉሙዝ ባህል እርቀ ሰላም በባህላዊ መልኩ እየተከደ ያለ አሁንም እየተሰራበት ያለው ትልቅ ጥሩ ባህል አለና ስለዚህ ሁለቱ እንደዚህ መርጅ ስናደርግ እንደ ሀገር እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው። የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ያልከፈሉት መስዋዕት የለም። በዚህ በሁለቱ ማህበረሰብ መካከል ወዲና ወዲ ሰላሙን ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ለማድረግ እጅግ በጣም መስዋዕት ከፍሏል። እኔ ጥሩ ነገር ተሰርቷል። በዚህ በአጭር ጊዜ የመንገዱን መከፈት የመብራት መምጣቱ ትልቅ ቦታ አለው። Sirna araaraa fi konfiraansii nageenyaa kanarratti nageenya waloo eeguuf buqqaatoota qe'eesaanitti deebisuuf walii galameera.